Ashamaa jirra jirtu hordoftoota chaanaalii kiyyaa warroonni taata hundi keessanii bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyo isinaaf bira haa ga'u isiniin jecha akkam jirta fayyaa keessanii anas nagaa koodhaan isiniin jechuu barbaada. Warroonni maatii koon taane like share gochuun na dhaabbadha isin jedha. Warroonni maatii koon taanes maatii naaf ta'a isiniin jechuu barbaada. Warroonni hordoftoota chaanaalii kiyyaa taatanii baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaa. Gidi har'a waa tokko qabadheen dhufee jira. Innis maal akka fakkaatu argaa jirtanii. Kun gaama sa'aatii kana nu biratti sangaa caalee jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti sangaa caalee jira shunkurtiidha. Barana yaanni jechuudha. Intini osoo hin taane sangaa hin barbaachisu. Kan barbaachisu kanuma tokkicha qalanii bakka malee shunkurtii bitanii minaamina hin jiru. Maaliif inni kun tokkichi birri meeqa akka ta'e egaa sinitti himuun hin barbaachisu isiniin jedha. Shunkurtiin baay'ee waddadee jira. Cirraash immoo miidhana itti abaasee kazzayitii odoo jennu kan shunkurtii caalee dhufe saboodamoo kam akka caalee dhufu rabbiin haa beeku. Akkas isiniin jenna gaabboleewwan ko shunkurtiin kun kana fakkaata. Barana shunkurtiin hin barbaachisu. Sangaanis hin barbaachisu. Indaanqonis hin barbaachisu. Ayyaana Faasigaatiif kan barbaachisu isuma kana tokkicha bichaadha jechuudha. Namichi isa kana qabu bakka waa biraa intini gochuun barbaachisu waa biraa raawwachuu hin barbaadu jechuudha. Akkana fakkaata ayyaanni kun nu biratti. Lukkuu ta'ee jira. Lukkuurrayyuu darbee sangaa bira dhaqee jira. Shunkurtii kiiloo tokko hagam akka deemaa jiru baay'ee ulfaataa ragatii ta'ee fi egaa na akkasii isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa warroonni taata hundi keessaniyyuu har'a kana isinii qabadhee dhufee isiniin jechuu barbaada. Like share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Obboleewwan ko horaa bulaa galatooma.